sagalee namaan taatoo namni du'e fuuluu gurratti micoon tun ramadaana 15tti manaa baatee achi buutee dhabamtee laammaatti jedhan haadha fi abbaan isaanii katii tokko fi jala bu'aa jiran kana jechuu dhuguma rabbiitti warri rabbiin sodaatan dhuguma rabbiitti warri obboleettii quuqama obboleettii qabda micoon tun asiin durallee miidhamuu fi miidiyaa kanarratti mataa turte rabbiin bakka jirtu sanitti isii haa eegu rabbiin isii haa mul'isu jedha du'aayii godhaa fi roozaan baay'ee tokko garaana nyaattan akka kiyyatti jechuudha baay'ee tokko himataa turte miidhama keessa turtellee akka namni isii miidhuudhaaf yaadullee himataa turte mucayyoon tun jechuudha oromoon silaa yoo namni du'e bicha sagalee namaa taatanii micootana sagalee ta'aa fi iddoon isinitti argamtu shaashamannee jedhanii awwala adaamaa teetti adaamarraa immoo shaashamanneetti qayyaratti abbaan mana isii ameerikaa jiran fakkaate biyya arabaa kana keessa jira warri rabbiin sodaatan mucayyoo kanaan sagalee ta'aa baay'ee tokko roozaan garaana nyaattee bakka jirtu rabbiin isii haa mul'isu qaata maatiin isinlee sagalee nuu ta'a jedhanii dubbatanii oromoon silaa hoo namni du'e malee amma sagalee namaan ta'anii hagammaa hafuurri isiin jiru jedhanii dubbatanii oromoo wallaahi sagalee ta'aa fi warri muslimaallee warri kiristaanaallee du'aa bichaa kanaa gootanii bakka cinqii ati cinqamte kana keessa rabbi si haa baasu jedha cinqaa kana keessa du'aa bichaa naa godha wallaahi miidiyaa gubbatti walii qeeqaa turre sanboota leelee araarama buusnee jira ammaan tan viidiyoo hedduu gizee isaan haadhaa fi abbaan isii waraaban arkeetiin namni hedduun raasoo jira waan ta'eef namni hedduunis dawwalee geeleen teeruuzaan isa kuttee sibira jirti jedhanii na gaggaafachaa jiranii ani na bira hin jirtu ani hararin jira warra kan biraan jira waan ta'eef jechuudha quba hin qabu wallaahi ni barbaanna gaa bilbila isiitis namni hedduu dawwaleetiin gaafatu jira namni illee akkasumas dawwalee na gaafatu jira waan ta'eef saniifuu bakka jirtutti gaanii barbaanna ummata keenya haadha isiillee du'aayii godhaa fi gamanumaanii haadhaa fi abbaa dhagaa kanamaaf cinqatu yeroo ammaan tanaatti saniifuu hedduu takka jajjabaadhaan jaanii ilaala akkuma agartanii viidiyoo kana gubba jechuudha hedduu takka haatiinis abbaanis deemee bikkamee qaraqee obboleeyyan isii hedduu cinqatu jiranii roozaa bikka jirtu bahii maaliif namni tokko gaafa rakkootis gaafa bal'ootis waliin nyaatee waliin dhuguu ni jira amma immoo deebinee walii wanni osoo hin taane sagalee akka nama tokko siitee si cinaa dhaabbachuu barbaadeeti namni hedduun dawwalee geeleeteeti quba qabdaa'ee akkamitti kana jaanii na gaafatu jiran warri isaaniillee gizeen dawwalee gaafadhu quba qabdaa'ee nun dho'isinii jechuu jiranii saniifuu gaa nama dho'isuu barbaade takkiimmoo namoonni godhuu barbaade hinti wallaahi quba hin qabu an silaan quba qabaadde viidiyoo yuutuub irratti waan adda addaan hin dalaga anis dhiyoo sana biizii ta'eetiin badee soomanaaf jecha hedduu gaa waa hedduu takkattiin biizii ta'e saniifuu gaa uummata keenya an akkana jee waan hin ibsu hin beeku bikka jirtanii du'aayii godhaa fi bikka jirtanii du'aayiidhaan wal cina dhaabbadhaa isiis yoo argitan warri argitan bilbila keenya hasbubbaa argitan kanaan haadhaa fi abbaa isiitiif dawwalaatiitti himaa akkasumatti warreen keessaa wal quba qabnu warreen keessaa walii dawwallu dawwalaanaa himaa warreen miseenjera kiyya qabdan warreen bilbila kiyya qabdan akkanaa himtaniin barbaada maaliif jennaan nama takka kalee akka kaleetti dabarsita arrammoo akka arraatti dabarsita akka dhuftee waan dabarsuu dandeenyuuf jecha saniifuu isin hanga feetee taatee nama takkaaf khayrii malee sharrii hin yaadina ani amma gama kiyyaan akka namni goddaamee waan takka ta'uu hin barbaadu namni kun gaa isin tun bultii keessa jirti bultiin tun isii aarsuu dandeessi warri isii aarsuu danda'a waa hedduu takkaa jira jireenya lafaa kanarra waan takka if gootii takki immoo amma isiin bartanii du'aa walii godhaadha amma nasihaa bareedduu waan gaarii takka namaaf yaaduun gaariidha akka kalee dabarsisan isin arraan tan wallollee jirraa baga kana taatee jettanii takki immoo isii hojii wallola qabdii isiin akkanaa jettanii warreen gammaduu dandeessan ni jira garuu ani gammachuu namaa gadda namaa irratti hin gammadu man gadda waliin gammachuu namaa irratti summan gammada waliin saniifuu hedduu takka dhagaamee jira akka hiriyaati jetta waliin nyaannee waliin guddannee biyya namaa keessatti rakkoo fi balloo bu'aa bahii hedduu keessa waliin dabarsinee nama kana hedduu takkan jaaladhaanii kabajaanii bootaa guddoon qabaaf ni beeytanii isinillee akkasuma na jaalatti namni hedduun obboleeyyanii jettanii nu gaafachuus turtan akka obboleeyyan taane isin warra baaleeti ani warra harari garuu obboleeyyan rabbi nu godhee waliin nu fidee waliin nyaannee waliin dhuyne ila hangana waliin turuu dandeenye saniifuu viidiyoo kana sheer koppii linkii godhaadhaa nama wayita hedduu biraan gayaadhaa tiktook irraas waan adda addaa irraa feesbuuk irra peejii irra facaasaa akka isin arkitu
miidiyaa gubbatti walii qeeqaa turre sanboota illee araarama buusnee jirra. Ammaan tana viidiyoo hedduu gizee isaan haadhaa fi abbaan isii waraaban arkeetiin namni hedduun raasoo jira waan ta'eef namni hedduunis dawwalee geeleen teeruuzaan isa kuttees bira jirti jedhanii na gaggaafachaa jiranii. Ani na bira hin jirtu ani harar hin jira warra keenya biraan jiru waan ta'eef jechuudha. Quba hin qabu wallaahi ni barbaanna gaa bilbila isiitis namni hedduu dawwaleetiin gaafatu jira. Namni illee akkasumas dawwalee na gaafatu jira waan ta'eef saniifuu bakka jirtutti gaa ni barbaanna uummata keenya haadha isiillee du'aa godhaa fi gamanumaan haadhaa fi abbaa dagaa kanamaaf cinqatu yeroo ammaan tanaatti saniifuu hedduu takka jajjabaadhaan jaanii akka ilaala akkuma agartanii viidiyoo kana gubba jechuudha. Hedduu takka haatiinis abbaanis deemee bikkamee qaraqee obboleeyyanis hedduu cinqatu jiranii roozaa bakka jirtu bahii maaliif namni tokko gaafa rakkootis gaafa bal'ootis waliin nyaatee waliin dhuguu ni jira. Amma immoo deebinee walii wanni osoo hin taane sagalee akka nama tokko siitee si cinaa dhaabbachuu barbaadeeti namni hedduun dawwalee geeleeteetii quba qabdaa'ee akkamitti akkana jaanii na gaafatu jira. Warri isaaniillee gizeen dawwalee gaafadhu quba qabdaa'ee nun dho'isinii jechuu jiranii saniifuu gaa nama dho'isuu barbaade takkiimmoo nama wanni godhuu barbaade wallaahi quba hin qabu. An silaan quba qabaadde viidiyoo yuutuuba irratti waan adda addaan hin dalaga. Anis dhiyoo sana biizii ta'eetiin badee soomanaaf jecha hedduu gaa waa hedduu takkattiin biizii ta'e saniifuu gaa uummata keenya akkana jee waan hin ibsu hin beeku bikka jirtanii du'aa godhaa fi bikka jirtanii du'aa daawwal cina dhaabbadhaa. Isiis yoo argitan warri argitan bilbila keenya kaas gubbaa argitan kanaan haadhaa fi abbaa isiitiif dawwalaatiitti himaa akkasumatti warreen keessaa wal quba qabnu warreen keessaa walii dawwallu dawwalaanaa himaa warreen miseenjera kiyya qabdan warreen bilbila kiyya qabdan akkanaa himtaniin barbaada. Maaliif jennaan nama takka kalee akka kaleetti dabarsita arrammoo akka arraatti dabarsita akka dhuftee waan dabarsuu dandeenyuuf jecha saniifuu isin hanga feetee taatee nama takkaaf khayrii malee sharrii yaadina. Ani amma gama kiyyaan akka namni goddaamee waan takka ta'uu hin barbaadu. Namni hungaa isin tun bultii keessa jirti bultiin tun isii aarsuu dandeessi warri isii aarsuu danda'a waa hedduu takkaa jireenya lafaa kanarra waan takkeef gootii takki immoo amma isin bartanii du'aa walii godhaadha. Amma nasihaa bareedduu waan gaarii takka namaaf yaaduun gaariidha. Akka kalee dabarsitan isin arraan tan wallollee jirraa bakka kana taatee jettanii takki immoo isii hojii wallola qabdii isin akkanaa jettanii warreen gammaduu dandeessan ni jira. Garuu ani gammachuu namaa gadda namaa irratti hin gammadu uuman gadda waliin gammachuu namaa irratti summan gammada waliin saniifuu hedduu takka na dhagaamee jira akka hiriyaati jetta waliin nyaannee waliin guddannee biyya namaa keessatti rakkoo fi balloo bu'aa bahii hedduu keessa waliin dabarsinee nama kana hedduu takkan jaaladhaanii kabajaanii bootaa guddoon qabaaf ni beeytanii isinillee akkasuma na jaalatti namni hedduun obboleeyyanii jettanii nu gaafachuus turtan akka obboleeyyan taane isin warra baaleeti ani warra harar. Garuu obboleeyyan rabbi nu godhee waliin nu fidee waliin nyaannee waliin dhuyne ila hangana waliin turuu dandeenye saniifuu viidiyoo kana sheer koppii linkii godhaadhaa nama hedduu biraan gahaadhaa tiktook irraas waan adda addaa irraa feesbuuk irra peejii irra facaasaa akka isin arkitu.